sodaa tokko malee magaalaan Shaashamannee sa'aatii 24 baazaariiwwan gurguddaan akkanaa kun magaalaa keenyatti qophaa'uu jechuudha. hojii daldala isaa karra shananiin kan itti fuftuu fi gatii alarraa garaagarummaa qabuun kan akka sukkaaraa, kan akka zayitii, kan akka daakuu hawaasni keenya dhufee akka itti fayyadamuu danda'u. Akka mana marii daldaltaa baga nagaan dhuftan anaan dhuftu isiniin jechuu barbaanne. Keessattuu guyyaa har'aa kana sagantaa baneessa baazarii fi agarsiisaaf egzibishinii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kan asitti dhiyaateef kaayoo mataa isaa danda'e qaba. Guyyaan har'aa guyyaa addaa kan isa godhu ayyaanota lama fuuldura keenya jiran kana keessatti hawaasni keenya fayyadamaa irraa ta'ee Ibsaa Gobanaan jedhama. Tiyaanaa itti gaafatamaa jira daldala bulchiinsa magaalaa Shaashamanneeti. Akkuma argitan baazaariin guddaan magaalaa keenyatti ayyaana sooma hiikaa kan ramadaana musliimaa isa qofa osoo hin ta'in kan sooma hordoftoota amantii kiristaanaa dabalate lamaan isaaniifuu kan tajaajilu baazaariin guddaan kun magaalaa keenyatti bifa ho'aa ta'een kan eegale. Kaayoon guddaan baazaarii kanaa hawaasni keenya akkuma beekamu sadarkaa biyyaatitti rakkoolee tokko tokko naannoo qaala'insa jireenyaatiin mul'isan kanneen karaa ittiin hiikuu dandeenyu jennee magaalaa keenyatti baazaarii guddaa kana irra caalaa namootu hojii dhabdoonni asitti hirmaatanii guyyoota muraasaaf fayyadamaa irraa akka ta'an abdii guddaa irraa qabna. gatii alarraa garaagarummaa qabuun hawaasni keenya dhufee akka itti fayyadamuu danda'u wantoota ayyaana irratti isaan barbaachisu hunda as keessatti hammatameetiin akka hawaasni irraa tajaajilamuu danda'u bifa ho'aa ta'een kan qophaa'edha jechuudha. Akkuma beekamu magaalli tokko magaala nageenyi ishii mirkanaa'e jechuudhaaf daldalli keessatti gaggeeffamuu qaba. Kanuma bu'uura godhachuudhaan magaalli keenyas magaala nageenyi ishii eeggame ta'uurraa kan ka'e kanatti aansee immoo kaka'umsa mana marii daldalaatii fi waldaalee sekittara magaalaa Shaashamanneetiin akkasumas cichoomina waajjira kantiibaatiif hooggansa olaanaatiin sagantaan kun karaa qindoomina qabuun karaa nageenyummaa isaan eeggameen asitti raawwatamaadha. baazaariiwwan gurguddaan akkanaa kun magaalaa keenyatti qophaa'uu jechuudha. Kanaaf hawaasni karaa nagaa ta'e nageenyi isaa mirkanaa'ee jira. Isa irra darbee diinagdee isaa sodaa tokko malee magaalaa kana keessatti gaggeessee waan bitatuu barbaadu bitatee karaa nagaatiin mana isaatti galaa jechuudha. Kanaaf magaalli keenya nagaa ta'uurraa kan madde baazaariin gurguddaan kun magaalaa keenyatti qophaa'uu danda'ee jira jechuudha. Kanarra kan darbe baazarii jechuun ammoo tokkoffaa walitti dhufeenya hawaasa daldalaa magaalota adda addaa irra jiranii fi godinaalee adda addaa irra jiran walitti fidee muuxannoo gaarii walirraa argatee faayidaa hawaasaa kan giddu galeeffate kan ta'uu isaa ni beekama. Kana bu'uura gochuudhaan nutis akka magaalaa Shaashamanneetti hawaasni keenya gatii salphaadhaan gatii idilee irraan alatti waan asitti argame kana bitatee faayidaa akka oolfatu kan danda'ame ta'uu isaa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane meeshaalee bu'uuraa kan akka sukkaaraa, kan akka zayitii, kan akka daakuu fi oomisha qonnaa fi oomisha industirii asitti argamuudhaan hawaasni gatii idilee gabaa irratti argamuun alatti asirraa fayyadamee ayyaanaafis ta'ee maatii isaatiif akka irraa fayyadamu hojiin kun asitti kan hojjetame ta'uu isaati. Kanarra dhaabbannee gama biraatiin ammoo baazarii yookaan agarsiisa jechuun nageenyummaa magaalaa keenyaa kan ittiin mirkanaa'e hawaasni as dhufe kun ragaa ba'uu kan danda'e ta'uu isaati. Kanarra dhaabbannee sodaa tokko malee guyyoottan baazarii fi agarsiisni kun asirraa raawwatamu sodaa tokko malee magaalaan Shaashamannee sa'aatii 24 hojii daldala isaa karra shananiin kan itti fuftuu fi nageenyummaan isii guutumatti kan mirkanaa'e qaama adda addaatiin hojiin ulfaata hundi kan hojjetamaa ta'uu isaa irra darbee namni sodaa tokko malee hojii isaa akka hojjetu carraa kanaan dhaamsa guddaa isinii dhaama galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha.
akka mana marii daldala bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetiittis nuti wanti deeggaruu qabnus waamicha baazaarii daldaltoota garaagaraa wanti asitti walitti qabnu wantoota amma asiin duratti isin ibse sanniin hunda walitti qabateeti waan ta'eef nu cinaa dhaabbadhaa hawaasni koottaa waan fayyadamtan hunda akka fayyadamtan isin jechuu barbaada.